Akkam jirtu barattoota? Har'as waa'ee tuutota isa jalqabne har'as itti fufna. Waa'ee har'ammoo kan ilaalu waa'ee hariiroo tuutotaati. Tuutonni hariiroo akkamii qabu kan jedhu waliin ilaalla. Inni jalqabaa cita tuutotaa ilaalla. Cita tuutaa fi cita tuuta sirrii tuutaa jechuudha. Cita sirrii tuutaa ilaalla. Cita sirrii tuutaa. Inni jalqabaa cita tuutaati. Cita tuutaati. Maal jechuudha? Cita tuutaa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Hiikoosaa jalqabaa akkasumas immoo fakkeenyota adda addaa waliin hojjennaa jechuudha. Hiikoonsaa cita tuutaa jechuudhaa fi A fi Baan amma waa'ee hariiroo tuutotaa waan haasaa jirruu fi Aanis Baanis tuutadha jennee fudhanna jechuudha. A fi Baan tuutadha jennee edda fudhannee booda miseensonni tuuta Baa marti miseensa tuuta A yoo ta'an Baan cita tuuta Aati jechuu dandeenya. Kanaaf cita tuuta innaan wanta citee bahe jechuudha. Amma Baan tuuta akkas yoo ta'e Aan immoo tuuta biraa yoo ta'e akkasittiin yoo keenyu Baan miseensonni tuuta Baa hundi isaaniiyyuu miseensa tuuta Aati. Hundi isaaniiyyuu as keessatti jiru jechuudha. Kanaaf Baan as keessaa citee bahee jechuudha. Baan as keessaa citee bahe. Kanaaf Baan cita tuuta mallattoon cita tuutaa kana fakkaata. Kanaaf Baan cita tuuta Aati. Kana jechuun maal jechuudha? Miseensonni tuuta Baa hundinuu maal keessa jiru jechuudha? A keessa jiru jechuudha. Tuuta A keessatti argamu jechuudha. Kanas immoo fakkeenyaan ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf tuuta A fudhannu. Tuuta A as keessaa yoo fudhannu A, Baa, 1, 2, 3, 4 kun tuuta Aati. Kan biraa tuuta Baa. Tuuta Baa ilaallu. Baan immoo maalidha? Baa, 2, 4. Isaan kun tuuta Baati. Kanaaf miseensonni Baa hundi isaaniiyyuu A keessa jiru kan jedhu ilaallu. Baan as keessa jirti. 2 yoo ilaalle 2nis as keessa jira. 4 yoo ilaalle 4is A keessa jira. Kanaaf miseensonni Baa keessa jiran hundi isaaniiyyuu maal keessa jiru? A keessa jiru. Kanaaf Baan cita tuuta maaliiti? Aati jechuudha. Mallattoo kanaan keenya. Baan cita tuuta Aati jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf asitti hubachiisa qabna. Miseensi tokko kan tuuta A keessa jiru garuu tuuta Baa keessa kan hin jirre yoo ta'e tuutni A cita tuuta Baa miti jedhama. Maaliif amma fakkeenyaaf asuma irratti fakkeenyaaf kana balleessinee tuuta Baa jijjiirrume. Fakkeenyaaf daa as keessaa gashinu. Daa as keessa osoo gashine Baan cita tuuta Aati jennee yoo gaafanne miti. Maaliif? Daan as keessa jira, A keessa hin jiru. Yoo barbaanne A keessatti argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf Baan miti cita tuuta A miti jechuudhaaf mallattoo kana fayyadamneetu Baan cita tuuta A miti kan jedhu akkasittiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan biraa tuutni kamiyyuu cita tuuta mataa isaati. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf tuuta A fudhannu. Tuutni A cita tuuta mataa isaati. Kana jechuun maal jechuudha? Aan fakkeenyaaf Aadha miti kun A yeroo lamaa barreessinu. A yeroo lamaa barreessinu. A, Baa, 1, 2, 3, 4. Kanaaf amma miseensonni A keessa jiran hundi isaaniiyyuu A keessatti ni argamu. Miseensonni A keessa jiran hundi isaaniiyyuu A keessatti ni argamu. Kanaaf Aan maalidha? Cita tuuta mataa isaati jechuudha. Cita tuuta mataa isaati. Kan biraa tuutni duwwaa cita tuuta hundaatidha. Tuutni duwwaa yeroo darbe akkuma ilaalle mallattoo kanaan ibsuu dandeenya yookaan immoo karaa kanas ibsuu dandeenya. Kanaaf tuutni duwwaa
cita tuuta maaliiti? Hundumaati. Tuuta hundumaati. Kanaaf kan aas ta'uu danda'a, kan baas ta'uu danda'a. Tuuta kamiyyuu keenye tuutni duwwaa cita tuuta kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf cita tuuta hundumaa ta'uusaa argina jechuudha. Kan bira baay'ina cita tuutaa. Baay'ina cita tuutaa beekuudhaaf akkam goona? Dura cita tuuta sana tarreessuu qabna. Fakkeenyaaf asumarra akka jiru tuuta A keessatti A, B fi C jira. Amma tuuta kana keessatti warra cita tuuta ta'an haa baasu. Aan cita tuuta kanaati. Fakkeenyaaf akkasitti yoo goone tuutni kun cita tuuta Aati jechuudha miti. Kan biraa Baanis cita tuuta as keessa citee bahe. Kan biraa tuuta C kunis cita tuuta Aati. Kan biraa fudhachuu kan dandeenyu lamaanis goone fudhachuu dandeenya. A, B. Kunis maalidha? Cita tuuta Aati. Kan biraa maalidha? A fi C. Kunis cita tuutadha. Kan biraa maal jenna? B fi C. Isaan kunis cita tuutadha. Kan biraa A, B, C. Maaliif? Tuutni kamiyyuu cita tuuta mataa isaati jenneerra miti. Kanaaf cita tuuta mataa isaati yoo ta'e A, B, C'nis tuuta isaati jechuudha. Cita tuuta isaati jechuudha. Kan biraa kan dubbanne tuutni duwwaa kamiyyuu cita tuuta hundumaati miti. Tuuta hundumaati. Kanaaf tuutni duwwaas cita tuuta hundumaati. Haala akka of nume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanaaf baay'inni cita tuuta kanaa meeqadha? 8dha jechuudha. 8dha. Kanaaf karaa salphaa otoo hin tarreessin karaan nuti itti argachuu dandeenyu immoo maalidha? Foormulaa kana fayyadamuudhaan. Foormulichis maalidha? 2 paaworii n. 2 paaworii n. Naan maal bakka bu'aa? Naan lakkoofsa miseensotaa. Lakkoofsa miseensota as keessa jiranii jechuudha. Miseensota. Kun maal ibsaa? 2 paaworii n jechuun lamni maalidha? Hundeedha. Naan immoo paaworiidha. Kana jechuun 2 yeroo n baay'isna jechuudha. Yeroo n. Kana jechuun 2 baay'isuu 2 yeroo amma yeroo naatti fakkeenyaaf fudhanne 2 paaworii 2 jechuun meeqadha? 2 baay'isuu 2 jechuudha. Meeqadha? 4 jechuudha. 2 paaworii 3 jechuun 2 baay'isuu 2 yeroo 3 baay'isne jechuudha. Meeqadha? 8 ta'a. 2 paaworii 4 yoo jenne meeqadha? 2 baay'isuu 2 yeroo 4 goone jechuudha. Kun meeqa ta'a? 16 ta'a. Kanaaf paaworii kana fayyadamuudhaan argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo isa jalqaba ilaallu. Aan miseensota meeqa qaba? 3 qaba. Kanaaf 2 paaworii meeqaati jechuudha? 3. Kanaaf meeqadha? 8 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa cita tuutotaa argachuudhaaf foormulaa kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo cita tuuta sirriidha. Cita sirrii tuuta. Cita sirrii tuuta. Garaagarummaan cita tuutaa fi cita sirrii tuutaa immoo garaagarummaa tokko qofaa qabu. Innis maalinni cinni sirrii tuutaa ofii isaatiif yookaan mataansaa maal ta'uu danda'a? Mataansaa cita tuuta ta'uu danda'a. Ofii isaatiif jechuudha. Cita tuuta ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf as keessatti tuuta A keessatti A, B, C'aan miseensota tuuta Aati miti. Akkasumas immoo A, B, C'aan asitti cita tuuta Aati miti. Garuu cita tuuta sirrii birannaa dhufnu kun sirrii miti jechuudha. Kun keessaa baha jechuudha. Cita sirrii tuutaa keessatti yeroo hundumaa miseensi hundinuu argamuu hin qabu. Fakkeenyaaf aan A fudhannu. Aan 1, 2, 3 yoo ta'e B'n
baan immoo baanis tokko lama sadii yoo ta'e baan cita tuuta maaliiti? Aati ta'uu danda'a. Garuu baan cita sirrii tuutaa A ta'uu hin danda'u. Maaliif? Miseensi hundinuu as keessatti inni jiru hundinuu baa keessa kan jiru A keessa jira. Kanaaf hin ta'u jechuudha. Garuu otoo amma akkas goone sadii otoo baasne baan cita sirrii tuuta A ta'uu danda'a jechuudha. Cita sirrii tuuta A ta'uu danda'a. Mallattoon isaanis garaagarummaan isaa kanadha jechuudha. Inni kun jala butaa qaba, kun hin qabu jechuudha. Citas kun cita sirriiti. Inni kun immoo cita tuutaati. Kanaaf miti yoo jechuu barbaanne akkuma dura argine mallattoo kanaan ibsuu dandeenya. Cita tuuta sirriidha yoo jenne immoo mallattoo kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf cita sirrii fi kanaaf as keessatti tuusni tokko ofii isaatiif cita sirrii tuutaa ta'uu hin danda'u jedha. Miti? Maaliif cita sirrii tuutaa keessatti ofii isaatiif cita sirrii ta'uu hin danda'u. Tuutni duwwaan ofii isaa irraa kan hafe tuutota hundaaf cita sirrii tuutaati. Amma waa'ee tuuta duwwaa ilaallee turre. Tuutni duwwaa cita tuuta hundumaati jenneerra. Tuuta hundumaati. Ammoo tuutni duwwaa cita sirrii tuutaa hundaati garuu kan eenyu miti? Kan tuuta duwwaa miti. Tuutni duwwaa ofii isaatiif maal ta'uu hin danda'u? Cita sirrii ta'uu hin danda'u. Maaliif? Akka jalqaba laalletti tuutni tokko ofii isaatiif cita sirrii ta'uu hin danda'u jenneerra. Amma immoo baay'ina lakkoofsa cita sirrii tuutaa akkamittiin adda baasuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Akkuma dura ilaalle tarreessuudhaan cita tuuta sirrii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kan tuuta kanaa ilaallu. Xaa, yaa fi zaadha. Miseensonni tuuta A jechuudha. Kanaaf cita sirrii isaa haa barbaadnu. Cita sirrii isaa. Xaan cita sirrii tuutaa Aati. Kan bira yaa cita sirrii tuutaa Aati. Kan bira zaa kunis cita sirrii tuutaati. Kan bira warri kaanis jiru xaa yaa kunis hin ta'a. Kan biraa xaa zaa. Kan biraa yaa zaa. Amma meeqa geenye? 1 2 3 4 5 6 geenyeerra. Kan biraa amma xaa yaa zaa sadanuu gashuu dandeenya? Hin dandeenyu. Maaliif? Cinni sirrii tuutaa ofii isaatiif cita sirrii tuutaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Tuutni tokko cita sirrii tuuta mataa isaatii ta'uu hin danda'u. Kanaaf kan hafe eenyudha? Tuuta duwwaati. Tuutni duwwaa miseensa yookaan cita sirrii tuutaa A ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf meeqadha jechuudha? 7dha jechuudha. Isa duraarraa cita tuutaarraa cinni sirrii tuutaa maanni garaagarummaan isaa tokko qofaadha jechuudha. Kanaaf foormulaa isa jalqaba ilaalle sana irraa tokko hir'isna jechuudha. 2 paawuriinaa hir'isuu tokko. Kanaaf miseensonni miseensota tuuta sanaa ilaalla. Baay'ina miseensota tuuta sanaa. Kanaaf baay'inni miseensota isaa meeqadha? 3. Kanaaf 2 paawurii 3 hir'isuu tokko. 2 paawurii 3 jechuun 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 hir'isuu tokko jechuudha. Kanaaf 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 meeqadha? 8. 8 hir'isuu tokko 7 jechuudha. Kanaaf baay'ina miseensota cita sirrii argachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa cita sirrii tuutaa sanaa jechuudha. Ashi gara gaaffichaatti haa darbinu. Yoo aan 2 3 5 ta'ee fi tuuta kana yoo ilaalle tuuta A fi tuuta B nuu kenname. Tuutni A cita tuuta B miti. Cita tuuta B'ti maaliifidha? Aan
miseensota isaa ilaalu. Fakkeenyaaf tuuta A keessa lamatu jira. Lamni B keessa jira hin jire arganneerra. Sadioo sadiinis hin jira. Shanoo shanis jira. Kanaaf Aan cita tuuta maaliiti? Baati jechuudha. Arganneerra jechuudha. Kan biraa tuuta laa nuu kenneera sitti. Tuuta laa. Tuutni laa citoota tuuta meeqa qabaa? Akkuma dura laallee cita tuuta adda baasuudhaaf foormulaa lama paaworii naa. Naan meeqadha? Naan sadiidha. Maaliif? Lakkoofsa miseensota meeqa qaba? 1, 2, 3. Kanaaf meeqadha? 8. Kanaaf citoota tuutota meeqa qaba? 8 qaba. Citoota tuutota laa hunda isaanii barreessedha. Haa barreessinu. Citoota tuuta kan laa yoo ilaallu taa 5 fi 7 nuu kenname. Cita tuuta kana yeroo barbaannu taan cita tuuta isaatii kan biraa 5, kan biraa 7, kan biraa taa 5, kan biraa taa 7, kan biraa 5, 7, kan biraa taa 5, 7, kan biraa tuuta duwwaa. Isaan kun warra miseensota yookaan baay'ina miseensota cita tuutotaati jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti ceenu tuuta maatu nu kenname? Taa 5 fi 7 jechuudha akka laasa duraati. Tuutni maa citoota sirrii tuuta meeqa qabaa? Kanaaf isa duraarraa tokko hir'isuudha jechuudha. Foormulaa isaa akka duraan argine 2 paaworii naa hir'isu tokkooti. Kan cita sirrii jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Akkamittiin arganne? 2 lakkoofsi miseensotaa meeqadha? 1, 2, 3. 3 hir'isu 1. Kanaaf 8 hir'isu 1 meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Citoota sirrii tuutamaa hunda tarreessedha. Isa dura tarreessine irraa kam hir'isuudha? Kan hir'isuu qofadha. Inni kaan hundi wal fakkaataadha. Maaliif? Cinni sirrii mataa isaatiif tuutni tokko mataa isaatiif cita sirrii ta'uu hin danda'u. Kanaaf kana qofaa keessaa hambisnee isaan kana tarreessuu dandeenya jechuudha. Kaan wal fakkaataadha. Tokkodha jechuudha. Kan biraa yoo tuutni A arfaffaa irratti isa jiru ilaallu tuutni A kamidha? 2 K 3 M 4 N 5. Citoota tuuta kana 3 barreessedha. Maalidha? Yoo barbaanne 2 kaa'uu dandeenya jechuudha. 2 yookaan kaagoonee akkas gochuu dandeenya. Cita tuutaas keessaa kan barbaanne fudhachuu dandeenya. 3 qofaa isaa ta'uu danda'a. Maan qofaa isaa ta'uu danda'a. 4 qofaa isaa ta'uu danda'a. Isaan kun hundinuu cita tuuta ta'uu danda'a. Baay'ee barreessuu dandeenya. Meeqadha isaanii? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaaf baay'inni miseensota kanaa beekuu barbaanne maal gochuu dandeenya? Cita tuutotaa jechuudha. 2 paaworii 7 gochuu dandeenya jechuudha. 2 paaworii 7 argachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa citoota sirrii tuuta kana 4 barreessi. Kanas akka dura kaasnetti isaan kun hundinuu ta'uu danda'u. Kan ta'uu hin dandeenye kamidha? Kan ta'uu hin dandeenye hunda isaanii yoo barreessine jechuudha. 2 K 3 M 4 N 5 hunda isaanii yoo tarreessine isaan kun maal ta'uu hin danda'ani? Cita sirrii tuutaa ta'uu hin danda'an. Garuu kaan hundi isaanii maal ta'uu danda'u? Cita sirrii tuutaa ta'uu danda'u jechuudha. Kan barbaanne fudhachuu dandeenya. Kanaaf kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Gaaffii shanaffaatti yeroo darbinu immoo bakka duwwaa armaan gadii keessa mallattoo cita sirrii yookaan immoo cita sirrii miti kan jedhu kaayitii adda baaseedha. Kanaaf A ilaalu. Tuuta A.
Tuuta A keessatti tuuta lakkoofsa kootii irra xiqqaa torba. Eenyu fa'i isaanii? Tokkoon ta'uu 2, kan biraa 3, kan biraa 5, irra xiqqaa 7 waan jedhuuf 7 galuu jechuudha. Baanoo meeqadha? 1, 3, 5, 7. Kanaaf A fi B gidduu maaltu galuu qaba? Cita sirrii moo cita sirrii miti jennee eeggashini? 2 yoo jenne 2 hin argannu as keessaa. 3 yoo jenne 3 jira, 5 jira. Kanaaf sababii lamaatiif lamni as keessa waan hin jirreef, B keessa waan hin jirreef cita sirrii tuutaa miti jenneetu keenya jechuudha. B haa ilaallu. B keessatti yeroo ilaallu B'n cita sirrii tuuta Aatii moo miti kan jedhu kaan jira, maan jira, naanis jira. Kanaaf B'n maalidha? Cita sirrii tuuta Aatii jechuudha. Caa ilaallu. Caan immoo Aan cita sirrii Baati moo kan jedhu adda baasuudhaaf tokko as keessa hin jiru. Asumarraa adda baasuu dandeenya jechuudha. Tokko as keessa waan hin jirreef kaanis ilaaluu dandeenya, garuu tokko waan hin jirreef Aan cita sirrii Baa miti jechuudha. Kan biraa daa. Daa irratti immoo haa ilaallu. Miseensota A argachuudhaaf xaanii jedha. Xaan miseensa maaliiti? Lakkoofsa lakkaawwiiti. Na jechuun lakkoofsa lakkaawwiiti. Kanaaf xaan lakkoofsa lakkaawwii ta'ee irra xiqqaa 10ti jedha. Irra xiqqaa 10ti. Lakkoofsonni lakkaawwii irra xiqqaa 10 ta'an eenyu fa'idha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 irra xiqqaa warri ta'an. Baan immoo maalidha? Tuuta Baa ilaallu. Tuuta Baa. Tuutni Baa immoo lakkoofsa lakkaawwii ta'ee, miseensa lakkoofsa lakkaawwii ta'ee, garuu irra xiqqaa 20 kan ta'e. Eenyu fa'i isaan? 1, 2, 3, 4, 5 jecha amma meeqaatti? Amma 19tti deema jechuudha. Kanaaf tokko jira, 2nis jira, 3nis jira, amma 9tti hundi isaanii iyyuu jiru. Kanaaf Aan maalidha? Cita tuuta Baati jechuudha. Cita tuuta Baati jechuudha. Miseensi A keessa jiru hundisaa maal keessa jira? Baa keessas jira jechuudha. Kanaaf cita tuuta ta'uusaa asirraa arguu dandeenya jechuudha.